boqonnaa 11ffaa kutaa lammaffaa itti fufna jechuudha. Kutaa lammaffaa yeroo laallu wayyoo sadaffaa ilaalla. Akkuma kanaan dura jedhaa turre waldaa torban, mallattoo torban, malakata torban. Amma isa biraan baaneerra malakata torban isa torbaffaa biraan baaneerra. Malakanni shanaffaan, jaaffaa fi torbaffaan wayyoo sadan jedhamu. Wayyoon sadan kunniin karaa addaatiin maalitti fakkeeffamu? Akkuma ergamoota sadanii oduu gammachuu addunyaaf ta'u, wayyoon sadan garuu dha'icha waraana gara addunyaatti dhufaniitiin jedhan. Malakanni walumaa galatti waraana wajjin wal qabatudha. Garuu kan dhumaa taatee addaa addunyaadhaaf akka ta'e hin jedhu arginu hin jenna jechuudha. Kanaaf wayyoo lammaffaan yeroo xumurameetiin jedhu wayyoon sadaffaan yeroo jalqabu karaa biraatiin immootu malakanni meeqaffaan jechuudha. Torbaffaan yeroo afuufamu xumura jechuudha. Malakata torbaffaa booddee maaltu ta'a? Dha'icha torbantu gadhiifama. Mul'ata boqonnaa 10 keessa waan tokko laallee ture. Mul'ata boqonnaa 10 keessatti waan tokko laallee ture. Amma gara yaadaa isin deebisa. Boqonnaa 10 lakkoofsa 7 irraa akkana jedha. Mul'ata 10 7 irratti maal jennee dubbisnee? Bara malakan inni torbaffaan afuufamutti garuu wanti Waaqayyo dhoksaatti akeeke akkuma inni raajotaaf hojjettoota isaatti himee ture sanatti maal ta'a jenna? Raawwatamuuf jira jenna. Isa kana Ingiliffarraa yaada akka jedhu laala. Ingiliffaa maariffallee isin dubbisaa. Especially Ingiliffa kana jedha. But in the days of the voice of seven angels, yeroo ergamaan torbaffaan malakata isaa afuufutti, when he shall begin to sound, the mystery of God should be what? Finished. The mystery of God should be finished, as he has declared to his servant. Icciinni waaqummaa maal ta'a? Ni raawwatama. Isa kana maariffaraallee dubbiftanii sabaattanyaa malaaka lanaffaa baaluu gisee jedha. Mul'ata boqonnaa 10 lakkoofsa 7 irraa akkana jedha. Hin dubbisa maariffaan. ወደፊት መዘገይም ዳሩ ግን ሰባተኛው መልአክ ለነፋ ባለው ጊዜ ድምጽም በሚሰማበት ዘመን ለባሪያዎቹ ለነቢያት የምስራች እንደሰበከላችሁ የእግዚአብሔር ምስጢር ይፈጸማል። የእግዚአብሔር ምስጢር ምንድነው? ዶካን ሞ ጪን ዋቁማ ኮማለው ጀነ ቆላሲያስ በቆና ለማለማረቲ እንግሊፈ ቆፈረ ጀራ ባይዘዌ ቆላሲያስ በቆና ለማለኮብ ስለማረቲ እንግሊፈ ቆፈረቲ ከነካ ቀለቲ ነምበራየሩ አማርፋ ፎርም ፈረትለ ሞርቃ ጀልቸኒ ከነን ጅራን እንግሊፊስ አከነ ጀ ቆላሲያስ በቆና ለማለኮብ ሰላም ቆላሲያስ በቆና ለማ ለኮብ ሰላምራ that their heart may be comforted being united together in love unto all reach of the full assurance of understanding to acknowledgement of the mystery of God and of the Father and of Christ. Echita waaqummaa jedhee kan abbaatii fi kan eenyu jedha? Kan Kiristoosii jedha. Kan abbaatii fi kan Kiristoosii. Maaf kana jedhee macaafni qulqulluun gara Wangeela Yohaannis gara boqonnaa 10tti yoo sin deebise Wangeela Yohaannis jechuu barbaade. Mul'ata oduuntaan Wangeela Yohaannis. Mul'ata illee boqonnaa 10 irratti, Wangeela illee boqonnaa 10 irratti, Wangeela Yohaannis jechuudha. Boqonnaa 10 lakkoofsa 15 irratti akkana jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 15 irratti maal jedha? Abbaan akkuma na beeku, anis akkuma abbaa beeku, ani foolonni koo maal goona jedha? Ani foolonni koo wal beennaa lubbu koo solatu kootiif maal godha jedha? Nan kenna jedha. Abbaan akkuma na beeku, anis akkuma abbaa beeku. Amma maaliin hin jiru jechuudha karaa biraatiin? Icciinni hin jiru jechuudha. Kun malakanni torbaffaan afuufamuuf yeroo jirutti dirqama kun maal ta'uu qaba? Raawwatamuu qaba. Ijoolleen waaqaa ifaan ifatti waaqatti amanan maal gochuu qabu? Beekuu qabu. Hundeen inni dhagaa jedhame karaa biraatiin mallattaa'u jechuun hundeen dhugaa irra lafa gadhaabachuu jechuudha. Akkasii malee mallattaa'u jechuun dhugaa lafa irra gadhaabachuu jechuudha. Mallattaa'uun dhugaan ittiin mallattoofnu maali? Dhugaan ittiin mallattoofnu dhugaa maali? Warra mallattaa'anii 144 maqaa eenyutu adda isaanii irra jira. Mul'ata boqonnaa 14 bal'inaa itti deebina. Ammaaf garuu yaaduma kana wajjin icciin waaqummaan raawwatamu jedhu wajjin wal qabsiisuu waan barbaade. Mul'ata boqonnaa 14 itti dhuftu. Boqonnaa 3 irraa isin dubbisu. Mul'ata boqonnaa 3 lakkoofsa 12. 3:12 dubbifnee waan jirruuf.
Sadi kudha lamarratti waan maal jedhu dubbifni sadi kudha lamarra. Isa moo usana mana qulqullummaa waaqayyoo koo keessatti utubaa nan godha. Isa moo usana mana qulqullummaa eenyu keessatti waaqayyoo koo keessatti utubaa nan godha. Isa keessa matumaa maal hin ta'u hin baafamu. Maqaa waaqayyoo kooti maqaa mandara waaqayyoo kooti Yerusaalem ishee haaraa waaqayyoo koo biraa waaqa keessaa gadi buutu maqaa koo isa haaraas utubaa kanarra maal godha? Nan caafa. Amma utubaa nan godha egaa jedhee kan boodatti utubaa kanarra maqaa nuti caafama jechuudha. Maqaa waaqayyoo kootii fi itti aanee maal jedhama? Maqaa koo isa haaraa. Kun immoo Yerusaalem ishee haaraa. Kanaaf amma argitanii maqaan asirra barraa'u maqaan nurratti illee barraa'u maqaa abbaa fi kenninu jechuudha. Kan ilmaati. Dhugaan ittiin mallattoofnullee dhugaa abbaa fi ilmaati jechuudha. Maal isinis fakkaata? Dooktoriin Kiristoosii waan jedhamu jira. Maal jenne kanaan dura? Dhugaa mallattoo jechuun dhugaa irra miilaan lafa gadhaabachuudha jennee miti. Dhugaa irratti miilaan lafa gadhaabachuu jechuudha mallattoo jechuudha. Amma eenyutu mallattaa akka jedhu warra dhugaa kana fudhatee itti maal godhe jechuudha. Ittiin jiraate jechuudha. Dhugaan ittiin mallattoofnu ka addunyaa irraa adda nu baaseetiin jedhu mallattoo addaa kan nuuf ta'eetiin jedhu jechuudha. Inni kunillee barnoota eenyuti? Barnoota Kiristoosiiti. Dooktoriinii Kiristoosii jechuudha. Okay. Barnoota Kiristoosiiti or dooktoriinii Kiristoosiiti jechuudha. Inni kun ergaa Yohaannis isa lammataa boqonnaa tokko lakkoofsa 9 irratti akkana jedha. Namni barsiisa Kiristoositti qabamuun dhiisee kanarra darbee barsiisu waaqayyoon biraan qabu. Inni barsiichatti qabamee jiraatu immoo abbaadhaa fi ilma of biraa qaba. Abbaa ilmas of biraa qaba. Hundee kana jechuudha. Dooktoriin Kiristoosii kana jechuudha kan ittiin mallatteeffamu. Barnoota Kiristoosii kana jechuudha kan ittiin mallatteeffamu. Kanaaf amma gara mul'ataatti yeroo isin deebisu yeroo malakanni torbaffaan afuufamuu jedhutti icciinni waaqummaa maal ta'a? Ni raawwatama. Kanaaf amma yeroon keessa jirru yeroon dhugaan waa'ee waaqummaa ka'ee addunyaa guututti dhimma ishuu ta'u raajii wajjin kan maal godhudha jechuudha. Kan wal qabatudha jechuudha. Raajii wajjin kan maal godhudha? Kan wal qabatudha. Sababni isaa malakanni torbaffaan afuufamuu yeroo jedhutti jechuun dha'ichi torban gadhiifamuu yeroo jedhan jechuudha. Malakanni torbaffaan taatee isa dhumaati. Okay, amma gara mul'ata boqonnaa 11tti isin deebisa. 11 14 irratti wayyoon inni lammaffaan darbeera wayyoon inni sadaffaan immoo kunoo dafee hin dhufa jedha. Lakkoofsa 15 irraa kana booddee ergamichi torbaffaan malakata isaa maal godhe? Hin afuufe. Waaqa keessatti sagaleen guddaan mootummaan biyya lafaa kan gooftaa keenyaa kan masii isaatis ta'eera. Okay. Kan gooftaa keenyaatii fi kan masii isaa. Gooftaa keenya kan jedhame asitti eenyudha jechuudha. Waaqayyo abbaadha. Inni kun biraa masii isaa. Masii eenyu? Masii waaqayyo abbaa. Masii jechuun maal jechuudha? Masii jechuun maal jechuudha obbola tokko? Ilmi waaqayyo yookiin immoo kan dibame jechuudha. Akkas jedhamee? Kan dibame jechuudha. Masii jechuun kan dibame jechuudha. Kan dibame gaafa jennu karaa biraatti akkuma gaafa duraa jedhaa jirre kan dibetu jira jechuudha. Akkas jedhame siree? Kan dibetu jira jechuudha. Kanaaf masii isaa gaafa jedhu kan inni dibe jechuudha. Mee faarsaa boqonnaa 2 lakkoofsa 2 bira dhannaa. Faarsaa macaa faarfannaa jechuudha kakuu moofaa keessatti. Macaa faarfannaa boqonnaa 2 lakkoofsa 2 akkana jedha. Boqonnaa 2 lakkoofsa 2 irraa. Sabni biyya lafaa maaliif raafama? Okay, tokkorraadha kan jalqabe. Namoonni maaliif akkasumatti itti koratanii waaqayyoon koomaa isa inni dibee moosisee mormuudhaaf mootonni lafa irraa in ka'u warri biyya seerratanis walii wajjin ta'anii maal godhu? In mari'atu. Eenyuuf eenyu mormuudhaan jedha buloota koo waaqayyoo fi isa inni dibee maal godhu? Moosise. Eenyuun dibee moosise waaqayyo? Ilma isaa Yesuus Kiristoos. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 36 irraa akkana jedha. 2:36 irraa.
Egaa Waaqayyo Yesuus isa mukarra fanniftan kana gooftaadhaa fi masii akka godhe. Israa'eloonni hundinuu utumamin maal haa godhan jedhu. Haa beekan. Israa'eloonni hundinuu utumamin haa beekan. Maal haa beekan jedhaan? Waaqayyo yookiin immoo abbaan Yesuus isa mukarra fanniftan kana gooftaadhaa fi masii isa godhe. Masii jechuun isa inni dibee maal godhe jechuudha? Moosisee jechuudha. Kan dibame masii jechuun kan dibame jechuudha. Kanaadhaaf maaliidhaan dibe Waaqayyo ilma isaa? Hafuura qulqulluudhaan dibe. Hojii ergamootaa boqonnaa 10 lakkoofsa 38. Hojii ergamootaa boqonnaa 10 lakkoofsa 38 irratti yeroo baay'ee akkuma dubbisaa turre 38 irratti ammallee dubbisnaa akkana jedha 38 irraa. Waaqayyo Yesuus nama Naazreet kana hafuura qulqulluudhaan dibee humnaan akka isa guute. Innis naannee hojii gaarii akka hojjete seexanaan kan cuqqurfaan akka fayyise Waaqayyo isa wajjin akka ture beekamaadha jedha. Kanaaf amma gara mul'ata boqonnaa 11tti yoo sin deebise malakanni 7ffaan yeroo afuufamu mootummaan kan eenyu ta'eera jedhaara. Mootummaan kan gooftaa keenyaa fi kan gooftaa keenyaa kan masii isaatis ta'eera. Kanaaf amma mootummaan kan eenyu ta'e jechuudha. Kan abbaatii fi kan ilmaa. Yookiin immoo kan Waaqayyootii fi kan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 5 irraa akkana jedha. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 5 irraa. Boqonnaa 5 lakkoofsa 5 irraa akkana jedha. Namni halaleen yookiis xuraa'aan yookiis sassataan mootummaa Kiristoosii fi mootummaa Waaqayyootti galuu akka hin dandeenye beekaa jira. Namni sassataan Waaqayyoolii tolfamaa maal gochuu isaati? Waaqessuu isaati. Mootummaa eenyuutiif mootummaa eenyu jedhaa Efesoon 5 irratti? Mootummaa Kiristoosiitii fi mootummaa eenyu? Mootummaa Waaqayyoo. Maaf kana jedhe? Mul'ata 3:21 yeroo dubbifnu yoo yaadattan ta'e mul'ata 3:21 irratti maal jedhe Kiristoos yeroo dubbatu? Akkuma moo'ee ani ofii kootii moo'ee abbaa koo wajjin teessoo isaa irraa akkuma ta'e mootummaa waan jedhamu keessatti mootii ka ta'e eenyudha jechuudha? Abbaan. Kiristoos moo'ee abbaa wajjin teessoo mootummaa irra ta'e. Akkuma kana jedha. Inni moo ana wajjin teessoo korra maal godha? Taa'a. Amma nullee moonee teessoo mootummaa irra eenyu wajjin ta'enna jechuudha. Kiristoosii wajjin ta'enna jechuudha. Teessoo Kiristoosii. Kiristoosoo abbaa isaa wajjin. Kanaaf mootummaan kan eenyuti? Kan abbaatii fi kan ilmaati. Kana booda mul'ata boqonnaa 14:20 irratti itti fufaatuma ilaalaa dhufu. Isuma fuulduraa riferensii godhachuudhaaf gara dubaatti deemaa jiru jechuudha. Kanaaf mootummaan kan Waaqayyootii fi kan masii isaa ta'e. Kan gooftaa keenyaa fi kan masii isaa. Baay'ee gaariidha. Gara mul'ataatti deebina. Akkuma mallattoon kallacha keenya irra godhamu kan abbaatiif kan ilma isaa ta'e, mootummaan kan abbaatii fi kan ilma isaa jechuudha. Kanaaf nullee kan ittiin mallattoon maalidhaan? Hafuuraan. Akkuma abbaan ilma isaa ittiin dibe. Ilma isaa hafuura qulqulluun dibe jechuun abbaan ilma isaa maaliin mallatteesse jechuudha? Hafuura qulqulluun mallatteesse jechuudha. Abbaan ilma isaa mallatteesseera obboloota koo? Abbaan ilma isaatti mallattoo godheera? Eeyyee. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa meeqa? 27. 27 irra maal jedha? Nyaata baduuf maaliin godhinaa? Hin dhama'inaa. Nyaata jireenya bara baraatiif argamuuf dhamaa malee. Ilmi namaa inni Waaqayyo abbaan mallattootti godhe nyaata kana isinii kennuuf jira. Ilmi namaa inni Waaqayyo abbaan mallattootti godhe. Maaliin mallattootti godhe? Hafuura qulqulluu isaati. Nullee maaliin mallattoomne? Hafuura qulqulluu. Hafuura qulqulluun mallattoomne jechuun amala eenyuutiif eenyu nurraa mul'ata? Kan abbaatii fi kan ilmaatiin nurraa mul'ata. Kitaabni raajii kallattiin jala muree amala abbaa fi ilmaa jedha. Jaalalli, obsi, ajajamuun kallattiidhaan amala abbaa fi ilmaati. Sababni isaa amala abbaa kan mul'isu eenyuuni? Amala ilma. Seerri isaa
amala waaqaati jechuudha. Amala waaqaa immoo guutumaan guutuu kan mul'isu waaqayyo tokkoffaa karaa seera isaatii kakuu moofaa keessatti kakuu haaraa keessatti karaa eenyuti karaa ilma isaa nutti mul'ise jechuudha. Tole. Kanaaf inni mootummaan kan isaa ta'ee jiru kun Daani'el boqonnaa 2:44-45 irraa immoo akkana jedha. Inni yaadattoota Daani'eliin keessatti dhagaan gaararraa konkolaattee dhuftu immoo dhuftu. Dhagaan kun gaaf dhufu sirna moototaa hundumayyuu walitti qabee maal godha obboloota koo daaga. Kana booda mootummaan kan eenyu ta'a? Dhagaan gaararraa konkolaattee dhufti 144 irraa isin dubbisa. Bara mootota sanaatti waaqayyo inni waaqarraa mootummaa deebi'ee matumaa hin banne isa moo'ichi isaa saba biraatti hin darbine dhaabuuf jira jedha. Eenyutu dhaabuuf jira? Waaqayyo. Inni mootummaa sana hundumaa caccabsee maal godha? In urreessa. Badduus isaan hin baasa. Ofii isaatii immoo bara baraan jabaatee maal ta'a? In dhaabata. Kun akkuma isaa ati dhagaan utuu harki namaa itti hin bu'ini tulluu irraa maal ta'e jedha obboloota koo fottoqee. Tulluu irraa fottoqee. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8:42 yeroo dubbistani an abbaa keessaa bahee dhufee as jira jedha Kiristoos. Dhagaan gaararraa konkolaattee dhufee nunni Kiristoos Yesuus. Akkamitti dhufe jedhaa Macaan Qulqulluun fottoqee. Fottoqee jechuun maal jechuudha? Keessaa bahee. Kanaaf dhagaan fottoqee dhufuun qaama tullichaati jechuudha. Tullu isa wajjin tokko isarraa fottoqee waan ta'eef. Kiristoos abbaa keessaa bahee maal godhe jechuudha? Dhufe. Kanaaf aniif abbaan tokko jedha mootummaan waaqayyo dhaabu mootummaa eenyuti jechuudha. Mootummaa ilma isaati jechuudha. Ilma isaati jechuudha. Kanaaf Macaan Qulqulluun maal jedhaa? Waaqayyo mootummaa dukkanaa jalaa nu baasee garamiin nu dabarse jedha. Garamiin nu dabarse jedha obboloota koo. Gara mootummaa ilma isaa isa jaallatamaatti maal nu godhe jedha. Gara mootummaa ilma isaa isa jaallatamaatti maal nu godhe jedha obboloota koo nu dabarse jedha. Gara mootummaa ilma isaa isa jaallatamaatti nu dabarsee jedha. Okay. Qolaasiyaas boqonnaa 1:13 irraa akkana jedha. Mee 12 irraa isin dubbisa. Qolaasiyaas boqonnaa 1:12 irraa abbaa keenya jedha. Abbaadhaaf jedha. Isa ifa waaqarraatti qooda warra isaaf qulqullaa'anii keessaa hirmaachuus hin dandeesse maal godha? Galata dhiyeessa. Abbaa keenya isa ifa waaqarraa qooda warra isaa qulqullaa'anii keessaa hirmaachuus hin dandeesseef galata dhiyeessa. Galata dhiyeessa. Inni aboo dukkanaa jalaa nu baasee gara mootummaa ilma isaa isa jaallataatti maal nu godhe? Nu dabarse. Gara mootummaa ilma isaatti nu dabarse. Kanaaf mootummaa ilma isaa lafarra dhaabee jechuudha. Kiristoos ammoo mootummaa abbaa isaatiin maal nu godha jechuudha. Nu qaadhima nu qopheessa jechuudha. Baay'ee gaariidha. Kanaaf mootummaan kan gooftaa keenyaa fi kan masii isaa ta'eera. Kun yeroo malakanni meeqaffaan itti afuufamu? Torbaffaan itti afuufamudha jechuudha. Kanaaf fayyinni mul'ata boqonnaa 7 irraa yeroo dubbifnu maal jedhaa ture? Mul'ata boqonnaa meeqa? 7 lakkoofsa 10 irraa. Fayyinni eessaa dhufa jenna? Sagal irraa isin dubbisame kana dubbisee gara sitti deebina. Kana booddee ilaaleen tuuta sonaan baay'ee saba hundumaa keessaa gosa hundumaa keessaa kunillee baay'ee mallattoon jaaffaan baname 7ffaa irraa jalqaba jechuudha. Hundumaa keessaa dhufan warra homtuu lakkaa'uu hin dandeenye nan arge. Isaan uffata adii uffatanii damee muka meexxii harka isaaniitti qabatanii teessicha dura hoolicha duras maal ta'an? Hin dhaabbatan. Teessicha duras jechuun abbaa duras jechuudha. Hoolicha duras. Hoolicha duras ka jedhu itti dabaleeti jechuudha. Dhaabbataa 10 irraa. Jarri kun sagalee guddaadhaan fayyinni waaqayyoo keenya isa teessicha irra taa'u biraa. Hoolicha biraas in argama jedha. Kanaaf fayyinni eenyuun biraan argama obboloota koo? Abbaa fi ilma biraati jechuudha. Mul'ata boqonnaa 17 irraa jechuudha. Okay. Gara 11tti deebisee gara dhumaatti fiduuf yaalla. 15 yeroo xumurru mootummaan biyya lafaa kan gooftaa keenyaa kan masiisas ta'eera. Inni immoo bara baraa amma baraatti maal godha jedha? Immoo aja. Kana mul'ata boqonnaa 7 irratti jennu Daani'el boqonnaa 7 irratti illee Daani'el boqonnaa 7 lakkoofsa 9 irratti jaarsa barootaa ilaalta. Jaarsa barootaa isa teessoo irra maal godha? Taa'eetiin jedha. Jaarsa barootaa kana immoo wal'aansoo guddaa irratti eenyudha jedha Macaan Qulqulluun? Kitaabni raajii Waaqayyo abbaadhaa jedha.
Daani'el boqonnaa torba lakkoofsa meeqa isin jedhe 9. Daani'el boqonnaa torba lakkoofsa 13 irratti immoo ilma namaa kan fakkaatu gara jaarsa baroota maal ta'e geeffame. Ilma namaa kan jedhamu eenyuuni? Kiristoos Yesuusidha. 14 irratti 13 14 irratti yeroo ilaaltan aangoo guutuu akka inni fudhatee isin jedhe arginee isin jenna jechuudha. Daani'el boqonnaa torba lakkoofsa 9 fi 13. Lakkoofsa 16 irraa mul'ata 11 irraa manguddoonni 24 warri fuula Waaqayyoo dura teessoo isaanii irra ta'an adda isaaniitiin gombifamanii Waaqayyoof maal godhan? In sagadan. Ammoon tunnuu kan isaa ta'e waan ta'eef. Isaan yaa Waaqayyo gooftaa hundumaa dandeessu. Kan jirtu, kan turte, humna keessa guddaa fudhattee waan mooteef. Galata siif maal goona jedhaniin dhiyeessina. Galata siif dhiyeessina. Saba Waaqayyoo warra hin ta'in dheekkamaniiru. Garuu dheekkamsi kee maal godheera? Dhufeera. Saba Waaqayyoo warra hin ta'in maal ta'aniiru dheekkamaniiru. Maal jennee malakanni torban dha'ichi yookaan immoo waraana wajjin kan wal qabatedha jennee. Isa dhumaa irratti immoo humna qaban dhumaa isa hunduu maal godhaniiru? Fayyadamaniiru. Kanaaf warri biyya lafaa maal godhaniiru? Dheekkamaniiru. Dheekkamsi kee maal godhe garuu maal godheera? Dhufeera. Yeroo warri du'an firdi argatan maal godheera? Ga'eera. Macaafni qulqulluu maal jedhaa? Namoota hundumaafuu akka hojii isaaniitti kennuudhaan maal godhe? Nan dhufa. Warri siif qullaa'an, warri si sodaatan xixinnaan gurguddaanis gatii isaanii itti argatan maal godheera? Ga'eera. Gatii isaanii itti argatan ga'eera. Kana jechuun amma yeroo maaliiti jechuudha yeroon kun? Yeroo dhufaatii isaati jechuudha. Amma maal jedha Ibroota boqonnaa 11 irratti? Abboonni dhiiga dhangalaasanii gogaan isaanii gogaa hoolaatti uffifamee rakkatanii lafarra maal ta'aniiru? Harkifamaniiru. Garuu ammumayyuu gatii isaanii maal hin godhe jedha macaafni qulqulluun? Hin arganne jedha. Waan wayyuu Waaqayyo nuuf kenneera. Nunu malee maal ta'uu hin danda'an jedha. Guutuu ta'uu hin danda'ani jedha. Amma garuu yeroon kun yeroo gatiin isaanii itti argamu. Kana jechuun Kiristoos ulfina isaa kan abbaa isaatii fi kan qulqulloota ergamootaatiin deebi'ee yeroo maal godhudha? Yeroo dhufudha. Maaf kana jedhe? Yeroo Kiristoos deebi'ee dhufu ulfina maaliitiin dhufa? Kanaan dura illee irra deddeebi'aa dubbisaa tureera. Amma illee irra deebi'ee isin dubbisaa. Mul'ata Luqaas boqonnaa meeqa? Sammuu keenya keessa akka hin daganne yeroon kun baay'ee natti tola. 9:26. Eenyullee anatti dubbii kootti yoo yeellee jedha Kiristoos. Ilmi namaa jechuun ufuma maqaa isaa hamaara mitiire? Ufuma ilma namaa jedhee 30% nuuf waame jechuudha. Ilmi namaa ulfina isaatti tokko, kan abbaa isaatti lama, kan qulqulloota ergamootaatti yemmuu dhufu isatti maal godha? Isatti yeella. Kanaaf ulfinni mul'atu ulfina eenyuti jechuudha? Ulfina abbaatii fi kan ilmaati. Kun immoo qulqulloota ergamootaati jechuudha. Yeroo dhufu isatti yeellaa jira. Sababni isaa mootummaan kan eenyu waan ta'eef, kan abbaatii fi kan ilmaa waan ta'eef. Baay'ee gaariidha. Gatii isaanii itti argatan ga'eera. Yeroon warri biyya lafaa maal ta'an? Balleessan itti balleeffamanis ga'eera jedhee. Amma hundinuu yeroo haamaati jechuudha yerichi. Yeroo haamaati jechuudha. Wanti hundinuu gara xumuraatti yeroo maal godhe? Yeroo lakkoofsa 19 irratti kana booddee manni qulqullummaa Waaqayyoo inni Waaqa keessaa maal ta'e? Hin baname. Sanduuqni kakuu mana qulqullummaa isaa keessatti maal ta'e? Hin argame. Sanduuqni kakuu argame jechuun kutaa qulqulluun qulqulloota keessaa banamee achi Kiristoos maal godhe jechuudha? Gadi bayuu isaa mul'isa jechuudha. Karaa biraatiin manni qulqullummaa samii keessa akka jiru nu mul'isa. Manni qulqullummaa samii keessatti akka jiru argineerra. Deebi'ee kakuu moofaa keessatti immoo akkuma angaara rasitti mul'isetti mana qulqullummaa maal godhu jedhee Museen Waaqayyo ijaare jedheen. Asirratti waan ijoo takkatti qofa dubbadhee darba boqonnaa 21 keessa waa itti deebinuuf. Kana boqonnaa 21 keessa itti deebinu. Maal jedhaa? Manni qulqullummaa fiizikaaliin jira asitti. Samii keessa jechuudha. Lafarra Museedhaan illee akkuma sitti agarsiisee maal godhu jedheeraan. Hojjedhu mana qulqullummaa jedheeraan. Karaan waan ittiin hojjetu maal keessa jedhama macaafni qulqulluu? Mana qulqullummaa
keessaa jedha. Manni qulqullummaa biyya lafaa akkuma maggaarrajaan isaa tarsa'een eenyutu mana qulqullummaa ta'e? Anaa fi isin. Rajaan uluun akkas jedha miti? Isin maalidha jedha obbolo tokko? Isin mana qulqullummaa Waaqayyooti jedha. Baay'ee gaarii. Mana samiitti yoo ol deebine sirni karoorri fayyinaa yoo xumurame manni qulqullummaa biraan jiru jedha. Manni qulqullummaa achi keessa jiru eenyu feenyu inni? Mul'ata 21 baasame waan ajaa'ibaa argitu. Mul'ata boqonnaa 21 lakkoofsa meeqa? 22 akkana jedha. Manni qulqullummaa ishee Waaqayyo gooftaa isaa hundumaa danda'uu fi hoolicha waan ta'eef. Waaw! Mootummaan kan eenyutiif kan eenyu jenneera? Kan abbaatii fi kan ilmaati jenneera. Manni qulqullummaa samii eenyu feenyu jechuudha. Abbaa fi ilma jechuudha. Ilma jechuudha. Nullee mana qulqullummaa taanee samii galla jechuudha. Kanaaf teessoo rakka ta'u eenyu jechuudha. Mana qulqullummaati. Abbaan mana qulqullummaati. Ilmi mana qulqullummaati. Nullee hoo mana qulqullummaati. Mana qulqullummaa jechuun maal of keessaa qaba jechuudha. Hafuura qulqulluu of keessaa qaba jechuudha. Sababni isaa isin mana qulqullummaati jedheeti hafuurri qulqulluun Waaqayyo isin keessa akka jiraatu maal hin gootaniire jedha. Hin beektaniire jedha. Argama isaa jechuudha. This is a clear message. Ergaa ifa ta'e jechuudha. Kanaaf kana booddee manni qulqullummaa Waaqayyoo inni waa keessaan baname sanduuqni kakuus manni qulqullummaa isa keessas hin argame balaqqeessin balaqqeessa'ee sagaleen biraas qawween wal jalaa qabanii lafti socho'ee cabbiin guddaanis maal ta'e jedha. Hin bu'ee. Kana jechuun kun xumura waan hundumaati. Karaa biraatiin manni kun barame jechuun sagalee maal jedhu dhagame jechuudha karaa biraatiin. Raawwatameera. Mul'ata 16-18 irratti balaqqeessin balaqqeessee kunillee yeroo dha'icha torbaffaa wajji wal qabatudha. Balaqqeessin balaqqeessee sagaleen biraas qawweenis wal jalaa qabanii laftis guddiseen socho'ee guddinni sochii lafaa sunis erga namni lafa kana irratti uumame sanyiin isaas maal ta'een beeku jedha. Ta'ee hin ta'in jiru jedha. Kanaaf ergaan baay'ee murteessaadha. Mootummaan kan Waaqayyoo fi kan masii isaa ta'eera yeroo jedhamu xumura dhageenyudha. Kanaaf dhugaa kana keessatti wal ilaallee dhugaa kana keessa nullee hirmaattuu mootummaa kana. Akkuma moo'ee teessoo abbaa koorra ta'e inni moo'ee ana wajjin teessoo koorra ta'e inni jedhe kun akkuma abbaan mana qulqullummaa ilmis mana qulqullummaa nullee mana qulqullummaa taanee sirna qulqulluu keessatti warra jiraatan akka taanu Waaqayyo kan nageenya nuuf haa eebbisu eebbifamaa.